Baay'ee si meeqii fi takka siif hin kenna. أمام ما سي كناتي. عمل إن شاء الله ربي ناجوتي سالتشو هجي كيسي يرو تكوف لما سون تاني يرو يدو هجي دديبسي جريني ساني وكا فاست يوكان جالي انتي تدراسان يرو جالي سيكا ممان توكا ميسي داغامي أدام باتا ما ولين جرتاني إيسا جرات سينو أما وكا أول مسيتين جالي دي توري سنو بادام بلدين أسني قبضي توري أنا أوكي هاي أدام باتا ما ولين جرتان ما جران دوكو لكي ولي ديبين دس جدا ولتين ديبنو نيرمتي سوري والله إنت كنا ماس كذي لك بوليس تاكينو هذا ما ناتي سياغودو ربنا جرو كي سنتورا كولين زرا ترى بنوني دندان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا فورد كيا كولات تاجو كما إيجان الران كان رمال سيكا بدير فيجتن أبسيتكي أوجي سجارلا وجين غابي كغابا والغابا تفريمنا يشوفكنيا غابي كان درا إفرام عملي غابا ديسان وانتو تانسا رابيكو كابو في إسنيس أكا بيتان بربادي وكان مو إسنيس مبيني يشو والمامبرو في قام هات سندا برسا أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمت الدكتور كولات تاجو نجاك أبدني الحمد لله أنس نجان كبا أتيلي الناس تنافير وكاتيف يدودا كقولة تومي سنجا قولة تومي سجاري الفردو كافين كيتو كوفا سجاري الفردو مال جدا مكان channel كيتي تكي مكان يوتيوب كيتي مال أوجيس جارلا كي مكان كي أبسيت أي أيه قولة تومي كافين يرو باي نجابة تمتي أنا لين نكان دديتي يرو يدرو عن ديبساني gaafa finfinnee ture tokko baandii takka keessaan ture. Baandii kana keessa waan aadaa hedduu dalagu turre kanarraan guyyaa baandii yookaan guruppii wayii jechuudha. Ati baanduma aadaa shaggooyyee diraamaa waan adda addaa keessa dalagu turre. Guyyaa Khamisaa walaloof kana daleena. Walaloo barreessinee dirqama finnaa jechuudha. Guyyaa Aladaa immoo diraama kana qopheessinee finna mataa keessa qopheessitee nama qabattee daleessitaa jechuudha. Finfinnee gaafa jirtan. Finfinneetti ture. Gaafa kana inni gisee walaloo barreessus walaloo jaalaatiin barreessirra guddaa diraamaas waanuma jaalaa wajjin qabateen qopheessitaa jechuudha. Qopheessee dalagaa jirratti. Kanaaf keessa gisee jechuun tura keessa barsaan waan yeroo hunda waan kana arkuuf bodarra ogeessi jaalaa kaijee na kaasuu eegalee jechuudha maqaan keessan dhiisee. Sanumaanis maqaan kun hedduu akkanatti tolee achumaan. Kanaafuu gocha keetii fi takkiimootu dalagaan keetu garasi waan si oofuuf wal fakkaatuuf ogeessi jaalalaa jettanii jechuudha. Ammallee hedduu an jaalatan hedduun jaalala. Bar filimni isaatu diraamaa isaa yeroo irra heddumina waa'ee makanaati. Das jedha hedduu takka das jedha jechuun waan bareeda filattee daandii bareeda irra jirta jechuudha. Okay, gaafii lammaffaa qaadhimaa takkoo girlfriendii ni qabdaa jaalalleedhama. Jaalallee. Inuu himime anuu hin beeku naaf himime. Ni qabdaa jechuudha. Ni qaba. Okay, ni qabaa jechuudha ogeessi jaalalaa. Okay, sadaffaa maal jetti gaafiin sadaffaa? Osoo jaalallee qabaatte takkii ni qabdaa mitire jecha jaalalaa tokko yaami osoo siin jedhani mee jechoota kam fa'aa fayyadamtee jaalallee san gammachiisuuf yaamtaan? Jechaan isin jechuu hundi xixiqqaata. Fakkeenyaaf maal fa'aa jettee namoonni hedduun baruudii qaalii tiyyaa habiibtii qashtii. Bashaashtuu tiyya afaan jaan yeroo hedduu ni taphatti na taphachiisti. Gaadhimaan teessuun jechuudha. Bashaashtuu tiyya afaan jaanii. Kabraa. Lookooti yafaa jechuun jechoota warri dur fayyadamu jaalala agartee miti Khadiir Seet Faan Adam kuullee jechoota akkanaatiin fayyadamu. Dhageessanii jechuun sammaan dhagahee kanaafuu jechoota san fayyadamaa jechuun yeroo gaadhimaa takkiyuu jaalallee isaa yaamu. Okay, gaafiin afuraffaa maal jettisi fakkaatee fakkeenya yuutubaroota keessaa eenyu fakkeenya godhattaa fakkeenyaaf yuutubaroonni ni Oromoo ni jiran warri yuutubarri dalagan jechuudha. Isaan keessaa osoon akka isaa ta'e yookaan immoo hanga bakka isaa sana osoon gaheettee gahaan wiitu takki ka fakkeenya godhattee inni cimina sii ta'u sii galee mooraalii eenyu jechuudha. Yeroon duraa asuun yuutubaran ta'in dura namni bakka isaa gahuu hawwuu fi namni akka isaa ta'uu fedhu.
Sharmaakee Adam ture. Sharmaakee Adam. Isa hedduu Sharmaakee Adam TV irra dalagamu YouTube. jechuun dirreewudha akka gurubii dalaguu turanii jechuun TV ilaalee TV illee numa jira ture Baqalchaa TV keessallee dalaguu ture na fakkaata. Jechuun xiqqeenya irraa ilaalu ture gaafa isaan duree eegalan san aktii isaatii fi wanni isaa hundi natti tola. Ammallee akkasuma wanni inni dalagu hundi natti tola aktii isaa jechuun wanni inni gaafa dur dalage san amma yoo ilaaltallee akka waan haaraa tokko laata. Akka waan haaraa tokko laata. Dandeettiin nama tokkoo kama nama tokkoo isaanii malee. San gubbaadhaan dandeettii daarektarummaa qaba. Hedduu takka fakkeenya isa godhachuun ture jechuudha. Amma hoo? Amma jechuun fakkeenya namaan godhadhu moo nama natti tolu na gaafachuu jirta? Nama fakkeenya godhatu fakkeenyaaf nama sitti tolu yuutubaroota kana keessaa walumaa galatti. Namni tolu Sharmaakee Adam hedduu natti tola. San gubbaan yuutubaroonni Oromoo hundinuu hedduu takka das ja'anii hedduu takka isaan nama tokko nama tokko egaa filadhu jetteef isa malee. Sharmaakee Adam filatee jechuun namoonni hedduu Sharmaakee Adam ni beeknatu hundi keenyaayyuu jechuudha. Osoo nuti gara gama aartii kanaan dhufiin maalummaa yuutuubaa takki maalummaa diraamaa maalummaa waan kanaa aartii Oromoo osoo hin beekin dura inni hanga fakkeenya tureen dura beekuu ture jechuudha. Kanaafuu ogeessi jaalalaa takkii abseen isaa fakkeenya godhataa jechuudha. Isaan fakkeenya. Okay, gaafiin itti aantu maal jetti? Ummati takki abbaa kan kee keessaa nama jaalattu nuuf himi fi jaalala isaanii qabduuf akkasumatti ibsi. Yoo dandeetti immoo jechoota walaloo fakkeessite asumatti kaameraa kana fuulduratti fudhadhuuti galata isaanii galchuu jecha wayii ibsi jechuudha. Siif galeemi? Gaafiin kanaa galee jira. Duraan dursaan isaan lameen akkuma ija bitaatii fi ija mirgaatti ilaala. Sababnis ummaan tiyya na dhaltee abbaan kiyyaas na guddise. Xiqqeenyaan na guddise abbaan kiyya. Ija mirgaatii fi? Ija bitaa. Jechuun isaan lameen walirra hin jaaladhu. Amma fakkeenyaaf yeroon feesbuuka kiyya feesbuuka kiyya piroofaayilirra ummatiyyaan godhadhe kafararra garuu abbaa kiyyaan godhadhe. Jaalala isaanii qabdurraa gargar isaanii hin baastu jechuudha. Ammallee immoo yoo ilaalte isaan lameen akkana wal cinaa kaayee footoo isaanii tolchee jechuudha. Akkasitiin qaba. Kanaafuu adda baasuun faluun isaan lameen tokko jechuun hin falu. Isaan lachuun hin jaaladhaani. Yeroo hedduu abbaan kiyyaa na gorsaani jechuudha akkaan fuula dura deemu yeroo hedduu na gorsaan. Ummaan tiyallee yeroo na dubbistu waanuma fakkaataa na gorsitu jechuudha. Wal fakkaataa. Kanaafuu isaan lameen kana adda baasee jaalala isaaniitti himuu hin danda'u waan isaan naa ta'anis adda baasee himuu hin danda'u. Okay, ansaan adda baasee jechuun hin danda'u. Ni ulfaataadhaaf abbaa takka filannoo keessa galchuun kanaafuu jaalala isaan lachuuf qabdu nuuf ibsi. Jaalalli isaaniif qabu osoo nuuf hin umriitii guutuu fuudhee mataa keerra kaadhee deemee ni tasna jaa ture. Yeroo naan danda'amu. Innaa Rabbi irraa nuyi kana dhufi saallachuu addunyaa irratti caayaa tiyya teessisee nama isaan xooru na godhu akhiratti ammoo saallachuu jannata keessatti. Amiin. Na jiraachisu. Amiin. Rabbi yaada muraala keessaa guutu. Waan biraa waan isaanii godhuu qabdu hin jiru. Wanni isaanii godhuu qabu ammaa hedduudha. Jireenya kiyya dura isaan jiraachisuun jaaladha. Isaan gammachuu kee dura. Nuti hundi keenya akkasuma. Inshaallah Rabbiin haa jiruuti. Isaan lachuu hajjii geessee yeroo tokkoof lama osoo hin taane yeroo hedduu hajjii deddeebisee jireenya isaanii bakka jireenya akka isaan hawwuu turanii jireenya akka isaan fadhanii jiraachisuun fadhan. Atillee Rabbi yaada muraala keessaa guutuu jechuudha. Inshaallah nuti hundi keenya warra isaan Rabbi naa godhu warra jazaa haadha abbaa ofii deebisanii fixanii warrumaa akka isaanii guutuuf Rabbi nu haa godhu jechuudha. Galatameetillee gaafii bireetti jala gaafachuu. Oomaa miti. Gaafiin kiyya akka xumuraa maal jetti karoora kan kee gara fuulduraa naaf himame. Naayiroobii keessa jiraattaa takkii Naayiroobii keessatti dalagaa eegaltee ta'e asumatti turuu feetamu Oromiyaa galuu feetamu biyya alaa takkii Awurooppaa deemuu feeta jechuudha. Duraan dursee kan inni immoo fadhuudha. Karoora kiyya keessa bakkuma hunda bakkaan jiraadhu hundatti aartiin irraa naftu. Alaas yoo deemte asin. Alaas yoo deemee aartii kana keessaa bu'uun fadhuuni. Inshaallah. Eegaan ala deemee booda Oromiyaatti galuu kiyya hafan qabu yoo lubbuun jiraadhe. Inshaallah. Xumurri jiruu keenyaa takkii mootu achi jechuudha. Gaafiin keessa xumuraa maal si fakkaatee absee? Gaafiin nuti amishooti. Garuu baay'een si meegiifsi takka siif hin kennaa. Ammoo? Maal si kennaati? Gaafii kana deebisuudhaas maaf hin kennaa? Gaafiin xumuraa sun maal itti beektaa? Qaadhimaa faste yookaan jaalallee ta duraa san yeroo jaalalli si qabamu maal tokko misi dhagaamee addaan baatama waliin jirtanii eessa jiraachisiinoo ammaa? Ni qabdamii duraan takka. Okay.
Jaalalli akkami fiilingiin jaalalaa sun. Fiilingiin san hedduu takka bareeda osoo deebi'eetis na jira. Jechuun fiilingiin. Akkami fakkeenyaaf kan faasii goggodhameeti. Roosii jedhanii argiftu. Durarratti isiin nama hundaan adda turte. Jechuun nama gatii namaa beeku turte nama jabeessu turte. Maqaa abaluma isiitiin jaaladhee ture. Sababbaadhaan bareedinaas ni qabdi ture. Annaa akka aggaataami tokkotti wal agarree mana barumsaa. Kutaa 8 baradhee ture gaafsanii. Oromiyaa. Oromoo naannoo Oromoo ture. Isiin kun 9 barattee ture. Akka carraatii mana barumsaatti wanti ture. Gizee ijoolleen fatanaa xumurtee booda xiqqoo qophii wayii tokko godhamaa gaggeessaaf. Gaggeessaa godhamee kanas ministirii jedhanii gaggeessaa ture. Saniif ture. Saniif shaggooyyee kana dandeessii si yaamanii turan. Annaa yeroo kana dhuftee achitti wal barre. Naa barsiistuu shaggooyyee waan turteef achumaan shaggooyyee hin beeku ture gaafsananii. Achumaan wal barre achumaan bakka jaaladheen. Isii achumaan jaalattee jechuudha. Achumaan jaaladheen isin illee akkasuma na jaallatee turte na fakkaate. Sanboota eegisee haasoo inni ba'a. Annaa bakka yeroo hojii deemnu karaarraas yeroo hojii deemnu bakka uumaa fadhu yeroo deemnu harka kiyya qabattu malee hin deemtu ture. Jechuun wantoota isii hadas irraa na jiru. Yoo abbaan isii dhufee na gadhiistee beektu gizee harka kiyya qabattee deemtu. Wallaahi. Bakka hedduu takka das jira ture. Annaa akkasi. Ammallee wajjin jiru garuu. Okay, hayyee addaan baatan moo waliin jirtan? Waliin jiru. Addaan faanee jiru. Jechuun namni haa addaan bu'uuf wal jibbee kana kanaan nama Isaan ibsuudhaan haala jireenyaa ta'uu danda'a. Haala jireenyaa hiree kana. Nama hedduu akkasii malee namni akkas. Akkas gaaffii si deebiteensa. Eessa jiraatti? Gaaffii meeshaa. Biyyee jirti. Oromiyaa jirtu jechuudha. Osoo ammaa carraan tokko dhufee walitti deebi'anii dassi jedha. Walitti hin deebinu. Ni heerumte? Akkasiiti. Sorry wallahi hedduu akka namaas. Akkas ture gaafiin si deebite. Gaafiin kana deebite rabbiin kam akkasii takka fuudhee taa kennu haadha manaa teessee haa godhu rabbiin gachuu keessumaa akka waliin jiraattaa rabbisni haa godhu. Gaaffiis gaafadhee kana hunda naa deebisuu keetiif hedduu takka inni irraa galatoomisin jedha ogeessi jaalala. Ati asin naaf yeroo kaayiteef hedduu takka galatame. Okay, amma xiqqaattus waan sii kennu jira isaan sii kenna na jechuudha. Okay, amma deebinee jira jechuudha. Kanaafuu kennaa sanii sii kennaa jechuudha dubbachuu barbaachisa irraa. Banuu ni danda'amaa? Aboo galatame. Wallahi. Looshina. Looshina kannaa naaf fidde inshallah nama kannaa kanallee haa. Galata isaa galcha rabbi naa galu. Amiin. Galata. Way tadi battu ganama tadi battu galgala tadi battu guyyaa tadi battu. Fatiha umrii dheeradhu. Fatiha rabbi rizqii taa kennucha. Amiin. Ayyee sirrii kafii jira. Agar looshini kun dhumatutti. Du'aayi. Du'aayi ammaas yoo dhumate kuni giiftii waan ta'eef hin darbin. Ayyee. Yoo alaas deemte fuutee deemtaan jechuudha. Boorsaa fayyadamsa kaa'ee. Nee. Warri waan kanatu hiikan beekaa saayibboon isaa giiftii kanaafuu tuttuqina. Obsaa birraa aanaa minaamin gaas minaamin tokkoon gasan hin dibattan. Akkasii jechuun viidiyoon keenya kanarraa asirra dhumataa hanga viidiyoo biraatti waliin deemnutti turtii gaarii isin jennaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.